Ogummaa hawaasaa keessaa kan waraabame, jireenya uummataan qoosaa uumame, waan jiruuf namni qalbiitti qabu irratti hundaa'ee seenaa barreeffame. Hedduun keessan beektu kaan reefu dhageessu, qoosaas keessatti hammatameen kaan kolftaniittu kaanis kolfuuf jirtu. Barreessichis eessaayyuu hin fidne, jireenya isin jiraattanitti seenaa uume jechootaan mi'eessee isiniif dhiyeesse. Anaaf Dinsirii barreessee kan isiniif dhiyeesse Abdiisaa Balaachooti. Kutaa 1ffaan kunooti. Akkuma itti ergaa wayii ta'ee dur barnootni naan galu ture. Anatu isaaf hin galu ta'ee, isatu naan galu ta'ee, garuu dhugaadha aniyyuu addaan hin beeku. Kanumti hojjaa kiyya gabaabsee hambiseyyuu barumsa yoo hin jedhe tarii soba fakkaachuu malasitti, garuu dhugaadha. Rukuttaa barsiisotaa fi maatiin kiyya mataa gubbaan irratti gaggeessantu akka hin dheeranne godhina hambise. Gaafumaan xiqqoollee ollatuu jalqabu ganna deebisu. Sitti agarsiisuuf malee waan qoxxooxxaan isaanii luka kiyya gara olii fi mudhii gaditti na godhee jiru utuu argite immoo mataa qabattee naaf boossa. Ani maaluma hin taane garuu. Barsiisotaa fi maatiidhaan mataa keessa rukutamaa guddachuun sababa ta'ee natti mul'atus maalummaa isaa beekuuf abbaa kiyyan gaafadhe. Guyyaa sanbataa ture, guyyaa ani itti abbaa kiyya sa'a dheeraadhaaf argadhe. Inni iyyuu ganama hanga sa'a laaqanaa qofaatti. Kanaan achi abbaa koo argadhee faana haasa'uun abjuudha. Oolmaansaa guyyaa manaa gara bakka hojii, bakka hojiitii gara mana dhugaatiiti. Galgala immoo machaa'ee galuun haadha kiyya faana wal loluudha. Haadha kiyyas taatu yeroo muraasaaf qofan manatti arga. Yeroo hedduu hojjettuu keenya biddiqxuu fi garafaa waardiyyaa mana keenyaa faanaan dabarsa. Irra caalaatti immoo adurree fi saree keenyatu kophaa kiyya irraa na bilisoomsa. Gaafa namni marti jechaa fi gocha kiyya jibbu isaan nan jibban. Yeroo mara akka na faana firummaa cimsatanitti jiraatu saree keenyaa fi adurreen keenya. Abbaa, hojjaan kiyya maaliif gabaabbate jedheen. Ganama akkuma dammaqeen kutaa hirribaa haadhaaf abbaan kiyya keessa bulan deeme. Haati kiyya dammaqxee turte biddiqxuu faana ciree qopheessuuf ka'uu ishiiti. Maali har'a eessaa sitti mul'ate gabaabbachuun kee? Naan jedhe duddaan akkuma siree gubbaa ciise jirutti. Anis siree gubbaa ba'uun bakka haati kiyya kaate gubbaa biraan ciiseen. Bakka maraatti namaan gadi ta'uu kanatu naaf game abba. Ijoolleen waggaa meeqa hanga fullee na caalanii jiru. Uumaa rabbii ta'e maal gootaree? Rabbi siin dheeresse anaan maaf gabaabseere? Abba, harmeen isoo gabaabduu miti silaa. Tarii waan yaadi haadha kee gabaabaa ta'ee fi hojjaan siin ba'eela? Naan jedhe. Jechaan haadha koo waraanuu isaati. Haga nuuf baree isaan gidduu jiraachuu eegaletti guyyaan isaanitti nagaa waliif deebisan waan hin turreef sababa gabaabina koo isa dhugaa beekuufan gaaffii biraa isaaf dabale. Yaadi gabaabaan yaaduma gabaabbate dhaalchisa ka. Yaadi gabaabaan yaaduma gabaabbate dhaalchisa ka. Kan hojjaa koo kana maal jedhama ree abba? Tarii isa ji'a torbatti dhalatteef ta'are naan jedhe mataa kiyya qaqqabaa. Ji'a torbatti namni ni dhalataa isa abba. Ati immoo gaaffii gowwootaa fi wallaalotaa tokko nama gaafatta. Hin barannee? Isayyuu namni ji'a torbatti dhalate nama sammuun jabaate jedhan. Kee kana addaan wallaalle malee kan sirriibuu gaafas xinneenya keetti doktoroonni ajaa'ibsiifamaa turan. Salphina haati kee yeroo sana na salphifteyyuu hin dagadhu. Salphina akkamii abba? Erga itti dhalatteen booda doktoroonni siin kaasuutti baatanii waa'ee xinneenya keetti ajaa'ibsiifatanii osoo dubbatanii haati kee bakka ciistu aariidhaan. Tunimtuu maaliif ajajjee dhaabbatta? Erga wal fuunee reefuu ji'a torba miti? Ji'a torbatti mucaa kana caalu eessaaf deemsiifda? Jettee nama natti qofachiiste ka. Akkas taanaan gabaabinni koo dhalootumarraa eegala jechuudha. Ta'uu isaati aanaa koo naan jedhee sababa gabaabina kootii jala naa mure. Abbaa biraa ka'een bakka haati koo jirtu deemee gaaffii wal fakkaataa dhiyeesseef. Baankee maal siin jedhe jettee na gaafatte akkan abbaa koos gaafadhee dhufee itti himnaan. Sababa yaadii haadha kee gabaabaa ta'eef hojjaan siin ba'eela naan jedhe. Kan biraa immoo waan ji'a torbatti dhalatteef ta'uu malas naan jedheera. Gaafan jedhuun fuulli ishee tasuma akka samii roobuuf deemuu duumessaa'e. Amma ana moo isatu yaada gabaabaadha jette aariidhaan. Arme ani hojjaan gabaabbadhe waan ta'eef isin lamaan kan yaada gabaabbachuu walii galaa qaba. Kan akkas jedhee na arrabsu sababni abbaa makeeti jette dubbii koo bitatti dhiistee. Ni beektamoo arme sababa isaa? Eeyyee sirriitti malee akkamittan wallaala? Natti mika maalidha? Sababa qaamni isaa jettee osoo hin xumurin addaan kuttee callistee hojiitti fufte. Waan isheen jechuuf barbaadde osoo hin beeknin biraa deemi.
Isheenis jecha abbaaf haaloo ba'uuf akka afaan saaqqatti naaf galus callistee achii nafte. Amma naaf deebistii jedhee xiqqoo eegus garuu homa. Lamaan isaanii irraayyuu sababa quubsaa na amansiisa hin arganne. Naaf garuu sababni isuma kana. Sababa barnootaan mataa keessa asii gad reebamuudha. Kan si dhibu mana barumsaatti gaaffii gaafatamu deebisuuf namni ana dursee harka kaasu hin jiru. Garuu deebiin kiyya mataa keessa na rukuchiisa malee harka waliin naaf dhoofsisee hin beeku. Fakkeenyaaf gaaf tokko barsiisaan ji'oogiraafii akkana jedhee gaafate. Sararri guddaan galaana diimaa addaan kutee darbu maal jedhamu? Ani qaxaleen kee harka baasuuf sekondiin fudhanne. Carraanis naaf laatamnaan bakkan taa'ee ol ka'ee boonaa. Ulee muzeeti jedhee deebise. Osoon gad hin taa'in garuu harki barsiisichaa aboottifatee mataa kiyyarra ga'ee ture. Amma maalan balleesse. Ati koosuu dhiisi jennaan didde miti jechaa amman seentimeetira 11 hir'usitti gannatu mate. Gaafa biraa immoo baayoloojii barachaa turre. Waa'ee baakteeriyaan ijaan argamuu dhabuu fi shifargaa yookaan maayikirooskooppii malee hin mul'anneefaa akkasumas caasaalee fi kutaalee isaa hunda erga nu barsiiseen booda fakkii baakteeriyaa kaasuun akka itti fidnu nu ajaje barsiisaan. Barataan hundinuu waraqaa fudhatee irratti gadi taa'e. Ani garuu waraqaa kuteen maqaa kiyya qofa barreessee itti geesse. Ni qoosta moo fakkii baakteeriyaa kaasaan isin hin jedhin? Ati maaf qoostaa aana? Naan jedhe aariidhaan barsiisaan keenya baayoloojii. Anis jooqqataa. Maali barsiisa baakteeriyaan ijaan hin mul'atu hin jenne shifargaa malee kaaseeraam ilaalaa shifargaadhaan ilaalaa yoon jedhuun akka inni itti naka balee har'allee yaadadhu. Anatu lafaan maree fi lafa tunaan mareellee osoo hin hubatin na hambise. Har'a gaafan taa'ee yaadu ana moo isaantu sirrii hin turre jedheen of gaafadha. Kana rabbi haa beeku. Ani garuu yoomiyyuu ofii kiyyaaf sirriidha. Keessumaa ammoo herregni naan galti turte. Lakkoobsa waliin baay'isuu hiruu fi eda'uun tola jedhanii sammuutti nan cobani. Narra dhangala'u malee. Garuu xiqqoo ishee hir'isuu kan yaala. Isayyuu giphii abbaa kiyyaa keessaa saantimaatee hir'isuu irratti shaakale. Egaa gaafa tokko kutaa herregaatti barsiistuun keenya tokko eenyuun ture amma maqaan ishii dagadheera. Garuu gaaffii ishee yoomillee hin irraanfadhu. Adurree lama qabdaa jenna. Yoon adurree tokkotti siif dabale adurree meeqa siif ta'a? Adurree 4. Yoo siin galle fakkeenya biraan siif hima. Yoo harka kee keessa burtukaaniin 2 jiraatee ani immoo tokkotti siif dabale meeqa qabda jechuudha? Burtukaanii 3. Adurree 2 qabaattee yoon tokko irratti siif dabale akkamitti 4 ta'aree? Adurree tokko manaan qaba qabarsiistu. Deebiin koo qoosatti fakkaannaan hamma na reebduu erga na reebdeen booda maatii akkan fidu na ajajje. Anis abbaa kiyya waan hin sodaadhuuf akkuman galeen haadha kiyya biddiiqxuu bukoo bukeessaa jirtu fuulduraan teessee hojii hojjettuttan hime. Abbaa keetti madhu kennisiif adhaquuti naan jette miira of jibbaatiin. Harmi na reebaka jedheen kadhadhe. Abbaan kiyya hin galle ture. Machaa'ee yoo galu faana haasa'uunis dubbii biraa waan dhalchuuf ishee maqadhachuutu narra jirasi. Ani siif deemoo? Jette biddiiqxuun bukoo bukeessaa jirtu addaan kuttee. Qaba faan kee. Ati immoo maal kooti jettee deemta gaa? Dheekkamsa harmeeti. Maali giiftiin immoo haadha isaatiin jedhaka. Hojiidhaaf si qaxarre malee haadha warraa ofseete moo? Keemmoo raajii dhabboo ko. Amma dafii bukeessiti irbaata qopheesse silaa namtichi kun galaan jiruuti. Nuti nyaannee rafna. Jennaan biddiiqxuun gungumaa ol darbite meeshaatti bukeessaa jirtu fuutee gara golaatti. Zammoo gara faatti madhuuree arme inni naaf haa deemuuti jedheen yoo isheen dheekkamsa biddiiqxuurraa as deebitu. Inni immoo mana maali? Abbaa siif ta'a moo? Jette ammas dheekkamsaan. Maal inni gaaf tokko iddoo abbaa bu'ee bakka abbaan ciisu irra si faana hin ciisne? Maal qaba yoo bakka abbaa naaf bu'e? Yoon jedhuun. Maal jette gurbaa? Siiniim ati waanuma dubbattu hin beektu miti? Kana otoo abbaan kee dhagee dhugaa dhasise'a. Dudda kiyya naaf sukkume malee na bira ciise. Siiniin jedhama. Erga rifannaadhaan na dheekkamtee booda tasgabboofte ammoo. Sa'a meeqattan siif deema? Ganamuma yeroo barnootaati? Jettee na gaafatte. Eeyyee jedheen
Keessa kootti gammadaa. Kun tooftaadha. Turtii yeroo muraasaan booda abbaan kiyya quuffatee dhufe. Erga garafaan karra irraa baneen booda bitaaf mirgatti bitintiraa ol seenee mana keessa dhaabbachuun aanaa koo nan ture jedhe sagalee machiitiin. Lakki abba. Aanaa koo nan machaa'ee jedhe ammas dabalee bakkuma dhaabbatetti asiifachi jechaa madaallii isaa eeguu dadhabaa. Lakki abba. Haati koo aariidhaan haala isaa kana ilaalti. Aanaa koo baay'een dhugneem. Qaruuraa 20 qofa. 20 maal qabdiree xiqqoodha jedheen anis. Haati keeyoo kunooti miti abba si fuuldura jirti. Isheen si bira teessu kun isheedha. Anaan hin mul'attu aanaa koo jedhe akka nama fageenya irratti waa arguu dadhabeetti harka isaa addarra godhatee ija isaa xinneessee ishii ilaalaa. Machoofnaan sitti mul'achuu dide jettee haati koo bakkuma teessuu asii ol ija aariin isa ilaalaa. Ni mul'atta. Akkamiin hin mul'anne biddiiqxuun si sa'e malee. Iji kee kun anaan arguu dadhabee akkamitti anaan biddiiqxuusti fakkeesse. Siiniin jedhama. Waanumti kee kun naaf naagalaan jiru. Dhugaan dhugaa dubbatu jedhan silaayyuu jettee aariidhaan bakka teessuu tasa butamtee kaate. Mul'achuu ni mul'atta. Garuu akka caalaa mul'attutti jechaa giiphii isaa keessaa erga xiqqoo sakatta'een booda sijaaraa baasee qabsiifachuun tokko irraa harkisee amma kunoo mul'atteetta. Amma sumatu natti mul'ata. Hin aariin kaati jedheen. Maali ani jinniidha moo kan natti aarsitee na argitu? Ati immoo ati jinnii miti. Ati qococaadha. Ishee hundi arrabaa namaa gubdu. Ani lameenuu dhiiseen gara kutaa irba kiyyaatti sokke. Sagalee wal falmii isaanis utuun dhaggeeffadhuu irrimni na fudhatee qaari'e. Ganama haadha kiyya faanan gara mana barumsaa deeme. Barsiistuun kiyyas akka herreginaan gallee fi deebii dalgaa malee sirreessee hin deebisne fa'aa himte. Haati koos akka dhaabboomtuu fi herregas akka manatti na barsiistuu waadaa galtee fi manatti deebite. Galgalichas of bira na teessistee herrega na barsiisuu eegalte. Haati koo abbaan koo garuu teessuma gubbaa taa'ee televiziyoona ilaalaa gidduu gidduudhaan na waama. 2 baay'isuu 3 6 2 ida'uu 3 immoo 5 akka waliin sin dhoofne naan jetti. Irra deddeebitee anis ishee faana irra deddeebi'ee jechaa ture. Achiis akka naaf gale hubachuuf irra deebitee na gaafatte. Utuun hin deebisaniif garuu abbaan koo aanaa koo jedhee na waamee addaan na kute. Oo abba maal jette yoon jedhuun haati koo immoo cal jedhiitii waan si barsiisaa jiru dhaggeeffadhu waan gaafatamte deebisi yaada kee hin facaasin naan jette. Ana moo haadha kee jaallattaa jedhe abbaan koo sagalee dadhabaa machiitiin. Lameen keessa nun jaalladha jedheen yoon deebii harmee deebisuuf deebi'u ammas gaaffii biraa na gaafate. Amma utuu ani Booranan deema ta'ee haati kee immoo Baalee deemta ta'e eenyuu faana deemta ree? Haati koo ajaa'ibsiifannaan dhaggeeffatti. Anis yeroo hin fudhanne Baaleen deeman jedheen. Argite haadha kee jaallatta jechuudha. Anaan hin jaallattu miti ati aanaa koo naan jedhe teessuma fuuldura isaa aariidhaan aboottifatee rukutee. Lakki abba si jibbee miti suuf mariin arguu waan hin barbaaduuf malee. Tol utuu an Baalee dhaqee haati kee immoo Boorana deemtu ta'e hoo? Booranan deema ka abba. Argite jedhee ammas teessuma irra deebi'ee rukute. Achiis ani ofumaan si faana rakkadha malee ati nan jaallattu naan jedhee sagalee dheekkamsaatiin. Lakki abba jalqabarra erga haadha koo duukaa Baalee deeme amma immoo Booranan deema ka. Si'a 2 Baaleetti deebi'uu irra jedheetanii yoon jedhuun garuu anuma siif wayya erga jedheen booda ka'ee gara kutaa irribaatti yeroo inni darbutti haati kiyya kolfaan gaggabaa turte. Erga kolfarraan deebitee boodas miiruma kolfaa keessa taatee dhiisati isa hordofin machooftuu waan dubbattu hin beektu. Amma isa dhaggeeffattu utuu na dhaggeeffattee yoona waa tokko barteetta. Mee amma gara barumsa keenyaatti deebi'a. Waan hanga ammaatti baranne siif galee? Eeyyee hirminaaf galeera.
Yoon si gaafadhe naa deebistaare? Sirriitti malee harmi. Tole. 12 baay'isuu tokkoo meeqa? Tokko. Deebii koo ture. Tokko baay'isuu 12 hoo? 12 baay'isuu tokkoo moo? Deebiseen gaafadhe. Eeyyee. Tokko baay'isuu 12 tokko qa. Yoon jedhu na aartee sitti himura dhagaatti fincaa'u salphata jettee mataa keessaa asii gadi gurra kiyya qabdee asii ol waan isheen na goote mi'a tumtuu tilmaami. Maaliif jettee nan gaafanne? Ani garuu kutaaleen Oromiyaa 12 tokkoon baay'atanis tokko isaaniin baay'atus tokkuma waan ta'aniif hin jedhe. Isheenis akkuma barsiisota kootii gaafa sanaa eegaltee gabaabbachuu kiyya keessatti ga'ee mataa ishee taphachuu eegalte. Kan gabaabina yaada ishee inni abbaan jedhe akkuma jirutti ta'e. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Hirkoo Miidiyaa asoosamni kutaa tokkoffaan anaaf dinsirii jedhu kan olitti dhaggeeffattan ture. Kutaa lammaffaatiin yeroo biraa olitti deebina. Hagasittis chaanaalii kana subscribe gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Galatoomaa.